kabajan qabnee akkasuma immoo dhiiran kan tuffatamtu kan jaalallee isaanii dhiisee biraa deemu kan akkamiiti. Gaafa isa kana bartanii eenyuma birattiyyuu jaalatamus ta'ee kabajamu wantoonni si dhorkan gonkumayyuu hin jiran. Kanaafiyyuu jaalallee kiyyaa otoon jaalala dhugaa isa jaaladhu maaliif dhiisee na biraa deemee jechuuti dandeessa jechuudha. Dhiironni akka dubartootaa jechuudha dafanii waa tokkotti galanii murteessanii dhiironni amma barbaadan waa sin jaalatan yoo fakkeessaniyyuu kan isaan ilaalanii dubartii boruu ilaalu jechuudha. Dubartiin boruun an akkamiitii dubartiin har'aa fi kan boruu qabdi jechuuti dandeessu. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa shaniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galanne haa ta'u jechaati. Har'a jechuudha wanta keessa koo dhufee isiniif qooduudhaaf dhufeetiin jira. Kanaaf iyyuu maarree subscribe gochuutii hin dagatinaa chaanaalii kana akkasuma immoo yaada qabdan illee koomentii jala kaa'aadhaan na jajjabeessaa viidiyoo kana immoo share godhaadha isiniin jedha. Chaanaaliin kun haaraadha waan ta'eef iyyuu deeggarsi keessan ana barbaachisaa. Yaada qabdan immoo koomentii jala godhaa isiniin jedha. Egaa akkumani kaasee dhiirota biratti wantoota shamarree yookiis immoo dubara tokko akka ishiin tuffatamtu yookiis immoo akka jaalallee ishii dhiisee deemu dhiironni jechuudha akka ishii tuffatan kan taasisu keessaa dubartii ofitti amanamummaa hin qabne. Dubartii ofitti amanamummaa hin qabne jechuun dubartii ofishii irra namoota biraa kan jaalattu kana yeroo isiniin jedhu kan ofishiitiif kabaja hin qabne eenyummaa ishii bifa ishiis haa ta'u wanta qabdutti waaqayyoon galateeffattee kan kooti jettee ofitti amantee fudhattee kan ittiin hin boonne dhiironni hin jaalata. Sababni isaayyuu dubartii ofishii hin jaalanne eenyuyyuu hin jaalatu jechuudha. Jaalallee qaba duraa kabajni jaalalli wanti kamiyyuu jechuudha mataa keenyarraa ka'a. Kanaafiyyuu wanta uumaan keenya nuuf kenne dubaroonni kunuunfachuu akkasuma immoo jaalannee ofitti amannee fudhachuu qabna malee itti yeetii hin qabnu jechuudha. Kanaafiyyuu jechuudha ofirratti xiyyeeffannoo godhadhaa yeroo hedduu jechuudha qalamii garaagaraa ofirratti hin baasinaadha. Inni lammaffaan fi inni ijoon dubartii yeroo hundumayyuu hojii ishii godhattee dhiira hordofaa akkasuma immoo eessa dhaqee eessan ba'ee eenyuuf koomentii barreessee eenyu wajjin haasa'aa jira eessa oolee eessa bulee dubartii jettee dhiira hordoftu dhiirri in tuffataa gatee biraa deema jechuudha. Sababni isaayyuu akka ishiin ofitti amanamummaa akka ishiin hin qabne isa malee jiraachuuti akka hin dandeenye isa kanatu sammuu isaatitti dhaga'ama waan ta'eef iyyuu dhiirri dubartii jechuudha jireenya ishii dhiistee waa'ee hojii ishiitii irratti akkasuma immoo kan karoora hin qabne isa irratti bichaa xiyyeeffattee karoora ishii isa irratti baafattee dubartii isa hordofaa ooltu dhiirri gonkumayyuu jireenya isaa keessatti hin barbaadu jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo isa wajjin haasoftu qabaadhu, yeroo ofii kee wajjin dabarsitu, yeroo hiriyoota kee wajjin dabarsitu, yeroo itti akka amantaa keetitti uumaa kee wajjin jechuudha amantaa qabdu sanaan hariiroo uumaa kee wajjin walitti dhuftee waliin dabarsitu qabaadhu. Yeroo itti dubbistu, yeroo itti kadhattu, yeroo itti baqa wanni hundayyuu sagantaa itti baafachuu qabda malee yeroo hundatti hargamtee fi dhiira hordofuu eessan bahe eessan dhaqe eessa dhaqe jettee hordofuutu hin qabdu jechuudha. Inni guddaan kaayyoo kee beekuu, inni guddaan jireenya kee irratti jechuudha yeroo qabdu fookas gochuu yookiis immoo yeroo kee kennitee dhimma jireenya kee irratti bicha hordofii gochuudha malee yeroo hunda jechuudha waan hunduma ofii kee dhiistee jiruu kee dhiistee waan hunduma dhiistee yeroo hunda jechuudha isuma naannishaa akka ooltu dhiirri hin barne. Ijoon dubartii maatii ishii obboloota ishii kan hin kabajne kan hin jaalanne dhiirri gonkumayyuu hin jaalatu jechuudha. Fakkeenyaaf maatiin kee jechuudha abbaan manaa keessu siif hin ta'u ittiin heerumtu waan baay'ee siin jechuu danda'u. Ati garuu jecha maatii keessaa waan abbaa manaa kee yookiis jaalallee keessa waan jaalattuuf jechoota maatiin kee akka ati hin banne akka ati hin miidhamneef siin jedhanii sitti dheekkaman sana fuutee dhattee gaafa maatii kee achi qabdee isatti haasoftu dhiirri sun si tuffachaatti deema. Anallee akkuma sana boru baastee na haasa'uu dandeessi. Boru akkuma sana anallee bakka waan hedduu jedhee itti dhagahamuu danda'a. Maatii koollee naa kabajuu dhiisuu dandeessi. Akkasuma immoo jechuudha hiriyoota konaa kabajuu dhiisuu dandeessi jedha. Kanaafiyyuu icciitii maatii kee heeggadhu jechuudha. Maatii kee dhattee itti hammeenya isaanii hin haasa'ini.
maatii kee jaalladhu akkuma isaan qabanitti hirrina isaanii wajjin hanqina isaanii wajjin waan isaan qaban hunduma wajjin maatii kee jaalladhu. Maatiin kee maatii keetiin halatti jechuudha. Eenyuyyuu beekamtii isaa qabaatu, eenyuyyuu qabeenya haa qabaatu, kan kee ta'uu hin danda'u. Wanta kan kee ta'e sanarratti ofitti amanamummaa godhadhu isiniin jedha. Kan biraammoo yeroo ittaanutti waliin itti deebina. Viidiyoo kana sheer gochuu, laayik gochuu, yaada qabdan barreessuuti hin dagatina.